Ashamaa jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Odeeffannoo wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa konfiraansii kaleessa Naajeeriyaa keessatti gaggeeffameen dhaabbileen ardii kanaa cimsuun finxaaleeyyii jeequmsaa ittisuuf gaafataniiru. Dura taa'aan gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii konfiraansii kanarratti akka ibsanitti waggoota lamaan darban keessatti lakkoofsi haliillaa finxaaleeyyii guyyaa guyyaan ardii kana keessatti raawwatamu 4 irraa gara 8tti ol guddateera jechuunis dubbataniiru. Faaqiin waggaa darbe keessa qofaa namoonni nagaa 7,000 fi loltoonni 4,000 warra gara jabeeyyii ta'aniin ajjeefamaniiru jechuunis dubbatanii jiru. Ambaasaadar Taayyeen Suudaanitti ergama barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees waliin mari'atanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Ambaasaadar Taayyee Atsqasillaasee Suudaanitti ergama barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees Ramtaanee Lamamraa waliin waldhabdee Suudaan keessa jiruuf gareen lachuu karaa biyya isaaniin gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti furmaata akka argatuuf mari'achuunis himameera. Odeeffannoo biroon ijoolleen umurii isaanii malee goomsaan gara garee ABO shaniitti dabalaman raayyaa ittisaatti harka kennachaa jiraachuu odeeffannee jirra. Barnoota addaan nu kuchisiisee umurii malee hojii hin malle irratti nu hirmaachise jechuunis komii isaanii kaasaniiru. Miseensi shanee harki caalu ijoollee daa'imaa waan ta'aniif goomfamanii fudhatamuu isaanis eeranii jiru. Godinaalee Oromiyaa mara irratti olaantummaan seeraa akka kabajamuu fi gocha badii akkasiirraa barattoonni of qusachuu akka qabaatanis dubbatanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qabnu asumaan golomnaa turtii gaarii qabadhaa. Galatoomaa.